Oduu ariifachiisaa isinii qabannee dhufne hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii keenya kan taatan oduun ariifachiisaa Reedii Adam haadha manaa isaatiin gargar ba'uu ibsee jira. Sababni haadha manaa isaa gargar ba'eef dhugaa jirtu lafa kaa'ee jira jechuudha. Reediin akkasumas Abdii Muktaar yookiin Indamaqee kan jedhamu yuutuubiin isaanii kan duraanii Abdii Indamaqee jedhamaa ture viidiyoo hedduu kaasee jira jechuudha. Abdiin dhimma kanarratti wantoonni nuti dubbachuu barbaannu wantoota hedduudha. Viidiyoo kana laayikii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii keenya kan taatan har'aa oduu ariifachiisaa isinii qabannee dhufne akkasuma Reedii Adam Abdii Muktaar Maqee haadha Faraa'ol akkasuma haadha manaa Reedii Adam kan taatedha. Isaan kun gargar isaanii bahuun yeroo dheeraaf kan ta'u yoo ta'u garuu miidiyaa irratti bahuu yeroo muraasa yookiin kalee fi haadha keessa tokko ta'e kan beekamedha jechuudha. Namoonni hedduun gaafii adda addaa lolaan gara duula garaagaraa dhiyeessanii jiran. Sababa kanarratti wantoonni nuti dubbachuu barbaannu nama tokko abbaa manaatiif haadha manaa tokko keessatti wal loluu, wal hiikuu, wal deddeebi'uunis ni jira jechuudha. Dhimmoota kana keessatti namoonni hedduun irra guddinaan kan Reedii bitee kan jedhe Mubaarak Musammaa sababa obboleettii Reedii mallaqaan bite jechaa ture jechuudha. Reediin immoo asirratti dhugaa jirtu dubbatee jira. Sababnillee namni tokko waa'ee bultii keessa seenuu ni ulfaata. Gaafa waa'ee bultii keessa seente ati ofii keetii maal akka taatu ofii yaadachuu qabdu jechuudha. Dhiirri tokko yookiin nama tokko yeroo dhiirri waan jabaateetu haadha ilmaa san gadhiisisa jechuudha. Haati ilmaa kun immoo waan jabaateetu ilmoo isee kana gattee bakka biraa deemte yookiin immoo haalli tiktookii kunillee baay'ee kan nama sodaachisudha. Maaliif tiktookii irratti namni karaa hedduun chaalenjii isaanii agarsiifata. Tapha garaagaraatu jira. Hin jiraa miti akkuma beektan jechuudha. Dubartoonni irra guddinni sababeeffachuu danda'anii dhugaa dubbachuuf waa'een dubartoota kana lamaanillee baay'ee tokko nama dhiba. Ilmoo isaanii gatanii biyya itti akkamitti akka dhalan an ilmoo argee hin beeku garuu akkamitti akka dhalan hin beekan jechuudha. Waan ta'an dhalatanii garatti baa'atti ji'a 9 garatti baadhatti ergammoo daa'imni kun jabaatee fi bakka ga'uuf yaani amma miilan deemee jira bakka fettee hojii deemti namatti dhiifattee hojii deemuu dandeetti abbaatti dhiiftee hojii deemuu dandeetti garuu immoo akkamitti ilmoo isii kana gattee abbaarratti jechuudha. Garuu haati ilmoo ofiin gattuu jechaa turan. Yeroo kana keessatti immoo amma haati ilmoo gatuu eegalti. Sababa maaliin haati ilmoo gatuu eegalti ani hin beeku baay'ee ulfaata jechuudha. Reediin asirratti dhugaa jirtu baasee dubbatuun isaa ni kakate. Rabbiin ilma kiyya kana wajjin nan jiraachisin jedhe. Kuni sababoota hedduutu jira jechuudha buleen keessa. Sababoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Namoota bultii ijaarratan keessa kallattii tokko qofa sirriidha. Dubartiin gaafa abbaa manaatiin gargar baatu ba'uu dandeetti itti dhagahama. Yeroo inni dubartii takka wajjin wanni dura goote suni gochi dura raawwatte suni deebi'ee isirratti amma itti dhagahamuu danda'a. Maaliif hojjettanii? Hindi gongora nuti dubartoonni irra guddinaan. Maaliif hindi gongora xiqqoo har'a obsuu hin dandeenyu. Xiqqoo har'a bakka na hiikeetu guddata. Sheek Anwaar immoo viidiyoo kana baay'inaan kan uummanni gaafatan jechuudha. Harka 100 keessaa 95 namoota abbaa manaatiin gargar ba'anidha. Sababni illee sababa keessattuu immoo namoonni ilmoo qaban kun baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf garuu sababa jira namni akkanumatti sim jedhee namaan gargar ba'uu hin deemu. Namni akkanumatti sim jedhee ilmoo gatuuf hin deemu. Haadha mana Reedii kana haadha Faraa'ol isin dhugaa dubbachuuf namoota hedduutti simadha itti dubbatti. Dubbiin miidiyaa kanaa immoo soba. Dubbiin miidiyaa kanaa raafamaadha. Dubbiin miidiyaa kanaa waan jiru yookiin dhugaa ta'a yookiin soba ta'an beekama. Sababni illee miidiyaa waan ta'eef jechuudha. Tokko dhugaa dubbataa tokko dhugaa dubbatu inni murteessan jara lamaanii jechuudha. Amma namoonni tokko Mubaarak komatu jechuudha. Mubaarak abbaa qabeenyatii maal qaba? TikTokii kana malee Mubaarak fakkeenyaaf maal qaba? Qarqaarsa uummataa godhu malee Mubaarak maal qaba? Mubaarak lakkii haadha manaa kee dhiisii obboleettii fuudhin jedha abadan hin jedhu. Kuni maaliif waan nan fakkaan?
abadan hin jedhu. Isinillee mootu waan akkana faana hin bu'ina. Maaliif ree obboleettiin obboleessa gaafa waa jaalattu gaafa nama tokko jaalatu fakkeenyaaf of fudhadhu ati ijoollee shamarranii ani obboleessa qabda. Obboleessa keessan ani ibaluun jaaladha. Obboleettii isaa saniin bakka hin gorsu amma ofii yoo fudhatte abadan hin gorsu jechuudha. Mubaarak immoo nama waan akkanallee dalaguu miti. Garuu immoo waan fedhii isii ta'eef waan jaalala isii ta'eef reediin fedhe haadha mana isaa hangafaa deeffatee fedhii isii wajji jiraate murteessa reedidha jechuudha. Maaliif garuu mubaarak warri keessa galchitan taani allaaf aalam rabbii tokkichatu beeka nuti hin beeknu baay'ee tokko bakka namatti ulfaata. Otoo obboleettii kee ta'illee gaafa isin bultii ijaarratu tokko obboleettii tiyyaa bultii kana deegin jedhuun yoo danda'e reediif haadha manaa isaa hangafaa san walitti deebisuun dirqama isaati. Maaliif ree gaafa kana innis keerii dalagee waan gaarii dalagee inni lachuu hin danda'a rakkoon qabu yoo reediin jedhe murteessadha reedii. Akkuma as keessatti dubbatamu wanti yeroo ammaa miidiyaa irratti dubbatamu kuni maaliif keessan hin dubbatan? Anka gaafii nati ta'e jechuudha. Yeroo hundumaa namni keenya wantoota miidiyaa irratti ba'uun qabu. Wanni jaarsi fixu, wanni hiriyaan fixu, wanni haadhaaf abbaan fixu maaliif gara miidiyaa irratti dhufuu danda'e? Maaliif? Sababni isaa maali? Namni keenya gisee tokko isiin sun isiitu ba'ee na fakkaata reediyoo doon taane isiitu gabba'ee himate na fakkaata. Isiin sun jaarsota ilaa shirkootiin achi keessanii jiran ishee riyaadiin jiranii yoo bilbilaan nabdi mana dhayxee dubbii kana naa qaba. Waan ani balleesse narratti maaliif fuudhaa niitii bira ani maal ta'e jetti seeran jechuudha teessifte seeran himatuu qabdi jechuudha. Miidiyaan amma addunyaan isiin beeksiste kun mi maal buuse tarii reedii deeggaruu danda'ani tarii mubaarak deeggaruu tarii immoo haadha mana reedii deeggaruu danda'ani. Deeggartiin uummanni isii deeggaruu sagaleedhaan Humaa wasiin godhu. Inni murteessan eenyunni reedidha. Murteessan reedidha. Maaliif ka gara hundattuu kuffisu ka gara hundattuu jira murteessu reedidha jechuudha. Erguma wal dhabdeen hamma kanaa kana jiraatu ta'e maaliif dubartoonni waan akkanaa kana raawwatina? Dhugaa dubbachuuf dubartoonni waan akkanaa kana raawwatina. Yeroo abbaa manaa keessanii wal loltan deeffadhaa. Akkatti deeffattan abbaa manaa keessan hiciitii isa alaan baate gaafa ciitii isa alaan baafte rakkoo hamaa sirra ga'a. Rakkoo hamaa sirra yoo addunyaatu si beeka. Addunyaan sun si beekuun ati amma fakkeenyaaf ati ilmoo qabda. Ilmoon kee kun guddachaa dhufa. Gaafa ilmoon kee kun guddachaa dhufa kanatti wanni ati dabarsite wanni kaameraan qabe abbatan ittiin socho'u wanni waraqaan qabe abbatan achuma jira jechuudha. Gama abdiitti isin dabarsa. Abdii Muktaar nama gaarii ture. Abdiif Maggee yeroo duraatiif nama jaalala keessa turan. Ani haadha mana reedii as aana kana baradhe malee hin beeku ture. Garuu Abdiif Maggee yeroo dheeraaf beekaa ture. Viidiyoo hojjetaa turanii jaalala wajji turan. Garuu mana keessatti keessa namaa kana rabbitu beeka jechuudha. Gaafa duraa hin yaadadha. Viidiyoo isaan hojjetan keessatti magartuun jechuudha. Ani da'umsaan barbaadu qajeeltu viidiyoon isaanii sun amaletis na keessatti itti na yaadadha. Dubartiin akka heerumteen da'uu barbaadde. Silaa dubartiin maaliif ilmoo argachuu didde? Achi keessatti viidiyoo san keessatti akka dubbatanitti akka jedhanitti ani ammatti da'umsa fedhiin qabu jettee karoorri isin yeroo san baafatte sun haadha itti ga'ee bultii isii dhiisise. Dubartoonni jechuudha otoo dhaluu baattee isaan gargar baatee rakkoota kan qabu garuu dhaltee dhala keetiin gargar bu'uun dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Abdiin baay'ee dubbatee jira waa'ee kana ani dhoofadhe malee ani kophaa kiyya guddisaa jira. Jechaa ture maaliif wallaahi ni ulfaata. Dubartoonni ilma keessan guddistanii erga waggaa 2
waggaa 3 ga'e gattanii deemtan seenan isin yaadata. Daamni kun immoo adada olee buluu yeroo haadha. An fakkeenya hamma ammaatiif malee niitiin reediin fuudhe kun ka abdiin fuudhuuf deemus ka reediin fuudhus hamma ammaatiif malee gaafa ilmoo isaanii argatan haati hambaa dhugaa isinitti fakkaate. Amma maaliif kunuunsiti intalli kun jaalannaa isaa qabdu. Gaafa ilmoo isii argatte immoo ilmoo isii san kunuunsiti. Garuu mucicha rabbi isaa haa guddisu guddachaa jiraa fi rabbiin isaa guddisu hamma xiqqoo seequufi garuu biyya arabaa keessa jira haa ta'u waan barbaade abbatu danda'a waan ta'eef abbaan immoo ilmoo fi isiin darbitee deemtee ani immoo kiyyan darbu jedhe. Kana seenan isin yaadata. Dubartoonni ilmoo keessan gattanii badee deemtanii dubartoonni ilmoo keessan gattanii tiktookii irratti baatanii baqa yeroo ammaa kana meekaabii dibachuu fi maal jechuun tiktookii irratti waa tokko sin feedu. Dhuguma mormoo seenan akkasii yaadatu hin dagatiin. Ilmi kee kun guddachaa deema. Haati kiyyan agattee tiktookii gubbaateetti kan jedhu si yaadata seenan jechuudha. Warroonni ilma gattanii deemtan rakkoof gata jechuudha. Karakkatu badharratti rakkatee waan ta'u dhabee waan nyaachisu waan dhubaasu dhabee gata. Garuu immoo abbaa manaa qabu. Hamma feeti wal loltulee abbaa manaa keessa sossobattee amala hojii jiraachuu qabda. Biyya ilmoo keessaatti gattee dalagaa deemtee dalagatu. Bara ijoolleen namoota meeqa ilmoo qabanii mana namaa kan dalagan. Miiliyaanan jira jechuudha ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen hedduun ilmoo qabanii mana arbaa dalagan jechuudha. Garuu ana dhugaa baay'ee gara nama nyaata. Waayini haala amma uummanni keenya keessa jiru haala ijoolleen keenya keessa jirtu baay'ee gara nama nyaata. Baay'ee gara nama nyaata. Dhiira irratti immoo hin beekanii jireenya biyya baqaa dalagoon akka hin jirre ilmoo guddisuun hamma ulfaatu haa ta'u namni yeroo rakkoo keessatti walitti dabalame utuu akkasumatti hojii jireenya isaatti itti fufee bareedadha. Dubartoonni amala godhachuuf yaalii godha. Amalli si fayyada. Amalli har'aaf otoo hin taane boruu si fayyada. Amalli jireenya bultii keetii keessatti si fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan manaa kee uffata si qabu. Uffata akkanaan uffatiin, uffata akkanaan godhatiin, waan akkanaan godhatiin yoo abbaan manaa kee jedhee si gorse gorsa isaa san fudhachuun dirqama keeti. Sababni illee waan abbaan manaa kee jedhu dirqama dhaga'uu qabda. Maaliif namni yoo wal jalaan dhageenye yoo bakka deebii kama wal jalaa deebisan diiggatu dhufa. Maaliif diiggan inni dhufu kana jechuudha. Nama tokko yeroo dursaa itti dabalaman duraa duuba isaa laaluudha. Nama akka fakkeenyatti abdillee reetillee nama kabajuudha. Maaliif ijoollee jajjabduudha. Reetillee nama gaariidha. Garuu ana kakootti kan ilaalaa ture asliin badana fakkaata. Garuu waa'ee isaallee beeku. Garuu asliin nama arrabsa malee keessi isaa qulqulluudha. Jaalala walirraa fudhachuun mootiyyuu bareeda. Ollaa kee ilaalte namicha bultii kee jabeeffachuu yoo bultii jabeeffachuu illee meeni fakkeenyaaf ollaa kee ilaalte bultii jabeeffachuu hiriyoota kee ilaalte waan namni jedhurraa immoo kan nama diigu dhugaa dubbachuuf nama jechuudha. Ilmi namaa gisee ammaa kanatti si diiga malee sin ijaaru. Gidduu keetti dubbii fidaa. Yoo fakkeenyaaf amma gisee ammaa fakkeenyaaf namni miidiyaa waan toleef nama wajji footoo ka'uu jira. Nama wajji bakka hin jiraa miti bakka garagaraatti yeroo wal argan kaaffeetti wal affeeruu jira. Maaliif namni miidiyaa irratti wal beeka. Jiruun biyya isaan jiraatanii sun mootiyyuu akka firiidamiidha akka finatti gabbaanii deebi'anii nama wal argan jechuudha. Garuu akka biyya arabaa akka biyyoota nu keessa jiru kanatti utoo hin taane biisuun bakka tarii yookiin waan jaratti mucaan kun hinaafuu dandeettiin beekamu. Karaan ittiin namni wal dhabuun beekamu. Isa kana kanarraa utoo bilisa taatanii. Isa kana kanarraa utoo of eeggannoo cimaa gootanii. Bultii ijaaruun salphaadha. Garuu diigganni ulfaata. Keessattuu booda ilmoon jirtutti baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf. Ati onneen kee bakka biraatti si horamte ilmoo keessan si jedha. Hin obsitaa ni obsita malee
ilmoon kee baay'isitti dhagama maaliif hojjettanii dhugaawwan amma ilmaan fakkeenyaaf nuti ijoolleen mana namaa dalan ilmoo arabaa kana guddisnee gaafa biraa gursochoonu waan ajaa'ibaa isinitti hima wallaahi waan nan dagatamne jechuudha garuu ilmoon baatu si duuka bootte jechuudha maaliif atis bakka hin dandeettu ilmoo sana hin turta malee hin dhubsitu yoomiyyuu hamma feetis yoo turte ilmoo guddeefte san dhaluu dhiisi garuu kadhale akkamitti ilmoo isaa gata ilmoo isaa gatee deema erga gatee deema irratti mootuyyuu oduu fudhattee deemte wacci na danda'e almoo keetii hojjettee bareeda namni tokko yeroo gargar bahe fakkeenyaaf jaarsaaf jaartii yeroo gargar bahan ilmoo isaa san abbaatu danda'a jechuudha maaliif ree abbaadha waan ta'eef alaafinnata isatu fudhata gaafuma dubartii taga dhiirri gaafa fuutu alaafinnatu waan hunda hojjedhu naaf hin jettu bara shari'aalleen akkasitti hin geessu dubartiin mana keessatti ol dhooggamti dubartiin nyaachiftee obaaftee nyaata isaa waa hundarraa isaa qopheessuudha malee dalaydee ittiin fiddu akka shari'aa islaamaatti jechuudha. Kanaaf hordoftootaf kabajamtoota keenya wanna hundarraa boodaa ilmoottis ta'ee boodaa biraattis ta'ee of eeggannoo godhaa amala qabaachuudhaan yommuu rakkoon isinitti dhume gara abbaa manaa keessaniitiin keessan fixachuuf yaalaa. Keessan gaafa fixachuuf yaalte kuni faayidaa keeti guddina keeti gaarummaa keeti yoo gaaf miidiyaa gubbaratti lallabde dubbiin dhumatte jechuudha dubbiin dhumatte bakka hundaa si waraabanii addunyaa hundi si beeyti kalaas seenan kee akkasumatti ta'a ilmoo akka kiyya abbaa biyya keetitti si tara waan akkasitti irraa bilisa ta'a waan akkasitti irraa of eegaa rabbiin immoo nuuleen haa eegu viidiyoo kana mootuyyuu like share subscribe gochuu hin dagatinaa hordoftoota keenya asmaratti dhaabaa rabbiin nu haa tiisuu bakka jirtanitti gortoota keessattuu rabbiin nu haa tiisuu jajjabaadhaa abbaa manaa keessan jabeeffadhaa qabadhaa hammadhaa ofitti qabadhaa amala godhadhaa amala horadhaa isiniin jechuu barbaada rabbi waan hin taane nurraa haa qabu waan nu taanutti haa qabu qeeriin nu haa yaadattu kan nu taane nurraa haa qabu kan nu ta'u nutti haa qabu isiniin jechuu barbaada kabultii wajjin ijaarratee jedhes wanni godhan hin jirtu isiniin jechuu barbaada obboloota koo viidiyoo kiyya kana asmaratti dhaaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.